Ay carraa keenya. Obboleettiin keenya asirratti argitan kunii akkuma anaa akkuma si'ii nan dalagadhettee biyya ormaa dhufte. Mucayyoon kun erga biyya ormaa dhuftee dararaa hedduutu irra gahaa jira. Erga biyyaa baatee damoosni ji'a lamaa malee wanta ishiidhaaf kenname tokko hin jiru. Mucayyoon kun nyaata hin qabdu, dhugaatii hin qabdu. Baay'ee dararamti. Madaamin ishii baay'ee tumti. Ijoolleen ishee hin tumti. Baay'ee mucayyoon afaanis hin beektu. Hedduu rakkachaa jirti. Mucayyoon kun dhalattuu Jimmaatiidhaan. Adaraa keessan kaa dallaalillee itti bilbilattee jalaa wanta akka bilbila kaasuu didee jedhan. Mucayyoo kana akka carraa mucayyoo kana madaamin ishii gad darbitee gala alaatti darbitee mucayyoon tun karaa rasootee jechuu ijoolleen Oromoo tokko arganii viidiyoo kana waraaban. Egaa kaa obboloota koo lammiidhaaf birmata jedhan. Adaraa keessan isinillee obboleettii keenya kana mirmadhaatii du'a jala oolchaa karaarraa galchaa haadha fi harmee qabdanitti haa galtu obboleewwan koo jechuudha. Hundi keenyayyuu haadha qabna. Garaan haadha akka nama godhuun beektanii garaan haadha hirrarra'a. Garaa odoo har'a haadha biyya ishii keessa jiraattee mucayyoon tun bishaan qorraa yoo dhugdellee akka barbaadiyyoon daldaltellee hin bulti. Garuu biyya ormaa keessa biyya ormaa dukkana waan ta'eef. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoos isinii haa baay'atu isiniin jechaa. Egaa hordoftoota kiyya kaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin kun hedduu takka dararaa hedduutu irra gahee mucayyoo kana erga biyyaa baatee baay'ee tumamaa jirti, baay'ee riibamaa jirti biyya ormaa keessatti jechuudha. Egaa obboloota koo kaa walaa gargaarru nuti sol malee uumaan qabnu viidiyoo kana laayik sheerii gochuudhaan namoota biraa akka nuuf gahanii mucayyoon kun biyya ormaa keessatti alatti darbamteerti, madaamin ishee alatti darbiteerti. Mucayyoo kana warri beektanis mucayyoo kanaaf sagalee ta'aa fi adaraa keessan obboloota koo homaa hin dubbattu. Mucayyoon kun mucayyoo takka tun tarbii godhee waraabe homaa itti dubbachuu didee jechuudha. Kaza waca wayitti bira jiraafan sagalee irraa balleessee jechuudha. Baay'ee waca waan ta'eef inna kanaaf obboleettii keenya kana hundumti keessaniyyuu sagalee ta'aati. Mucayyoo kana akka gara biyyaa galchan, mucayyoo kana akka harmee ishiitti galchan, mucayyoon kun akka ittutti na dhukkuballeedha jettee mucayyootti maxxeerti jechuudha. Mucayyoo ishii waraabde sanitti baay'ee garaa nama nyaata. Osoo ana ta'e odoos ta'e maal goota? Hedduu nama dhukkuba. Amileen nama caba dhugaa rabbi. Baay'ee tokko amileen kun cabe ijoollee keenya kanatti, ijoollee keenya akkanatti arguun hedduu amilee nama cabsa jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessa waliin mirmadhaa'ee mucayyoo kana du'a jalaa baraaraa'ee hin dandeenya waan gochuu dandeenyu yoo ta'e hin dandeenye waan hin dandeenye hin jiru, wanti waaqayyoof hin danda'amne hin jiru, namnis immoo hin dandeessan. Maaliif sagalee yoo walii taatani har'a mucayyoo kana harka diinaa keessaa baasuu dandeecha. Mucayyoon hurfatti badde kana immoo yookiin immoo gada'amte tana fuunee gara maatii galchuu hin dandeenyaa jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu gahee keessan bahaayii har'a hin beektan harmeen namaa akkam akka taatu, harmeen kee akkam akka taatu ofii keetiif agarte waan ta'eef keessattuu ijoolleen biraa deddeemtan kun hin agartanii jechuudha. Harmeen ofii akkatti ishiin garaan ishii raafame waa hedduma karaa cinqii keessa galtu jechuudha. Har'a mucayyoon tunis harmeen ishii siqaayii meeqa keessa jirti jechuudha. Kichuun tun biyyaa baate biyya ormaa keessatti siqaayii namni agarre argaa jirti jechuudha. Halkanii guyyaa ishiitumu midhaan nyaadhu jettee bishaan dhuguu jettee akkanatti dhiiga dhadhaabaarti madaamin tiyya jettee himatte jechuudha. Kaza mucayyoon kun baay'ee garaa nama nyaatti. Uumaas beettee akkasitti himattu baay'inaan. Kanaaf obboleeta koo adaraa keessan boroosis waa sirra ga'uun beektu, anarras waan hanga'uun beeku. Hundi keenyayyuu mucayyoo kanaaf sagalee haa ta'an. Mucayyoo kana adaraa keessa sagalee ta'aa fi sagalee taanee fi kara biyyaa akka nu galtu. Bakka amma akkaruma biyyaa qofa akka galtuudha bakka. Mucayyoon gaafa biyya galte harmee ishiitti bishaan qorraa dhugdee jiraachuu wayyaa jechuudha. Maaliif jireenyi biyya lafaa fatanaa hedduu qabdi. Keessaayyuu biyya ormaa fatanaa hedduu qabdi. Qormaata hedduu qabdi. Sinii galee har'a immoo qormaanni mucayyoo kanaa daangaa darbee jechuudha. Har'a biyya ormaa keessa dhuftee akkuma anaati bakkuma siiti nan dalagadhetteeti. Garuu kaa manni gaariin mana badaatu jira. Mana badaa ishii ga'e madaabiin ishii hunuukiriirra ishii oofti. Kanaaf immoo nuti sagalee ta'uufii qabnaa. Obboleettii keenya sagalee ta'aafi obboleettii keenya harka diinaa keessaa baasa. Garaa nama nyaatti kichuuto. Yaa jireenya biyya lafaa dhugaa yoomuma nu dabartee garuu biyya kana keessaa gallee kan numti jechuudha.
Bakka garadummaa gandaa kana jala sarasummaa gandaa kana jala yoomuma baana garuu nuti keessattuu ijoolleen Itoophiyaa kun yoomuma baana gara diinamaa keessa yoom baana dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa har'a waan obboleettii keenya irratti raawwachaa jiran jechuudha. Har'a dallaalli ishii fidee asitti gadi raaggafe bakka ishiin jirtu iyyuu hin beeku jechuudha. Osoo har'a mootummaa keenya ta'e nu dubbachuu odoo har'a mootummaa gahaa qabaannee har'a ijoolleen teenya odoo mootummaa nu dubbatu yookiin immoo imbaasii nu dubbatu ta'eeti har'a ijoolleen keenya akka shunkurtii gamaa gamanatti faffaca'anii muraman jechuudha. Kanaaf obboleota kooyi adaraa keessa sheerii oliif godhaati bakka dhimmi ilaalatu biraan gaati obboleettii keenya kana du'a jalaa haa baraarsifannu siniin jechuu jaaladha. Hordoftoota kiyya hundi keessaniyyuu viidiyocha kana yoo isinitti tole laayik sheerii gochuudhaan nama biraan akka gahane nu taasisaa adaraa keessa siniin jedheetan jira. Maaliif atis boru waan sirra ga'uun beektu obboleettii koo laayikii godhite sheerii godhite nama biraan namni owaate gargaaruu baatte namni gargaaruu danda'a. Viidiyoo ishii kan argee namoonni baay'een akkuma argee namni biraas argee gargaaruu danda'a waan ta'eef mucayyoota du'a jalaa baraaruu danda'a waan ta'eef biyyatti galchuu danda'a waan ta'eef uummatuma nama galcha. Maaliif namoonni tokko tokko akka waan namarra hin geenye jedhan garuu hunduma keenyarra ga'uu danda'a kun sinii galee. Boru nurras waan ga'uun beeknu nutis biyya ormaa jirra. Kanaaf keessattuu ijoollee qimamocha mana madaamii jirtaaf viidiyoo kana adaraa keessa sheerii godhaati bakka namni ilaalatu dhimmi ilaalatu biraan nu gahaa adaraa keessa yaa obboloota ko adaraa keessa yaa obboloota ko adaraa of hin gatinaa. Maaliif ilmi namaa akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu waan ta'eef waliin mirmadhaa isiniin jechuu barbaade tanan hordoftoota kiyya. Waaqayyoon immoo isin hojii haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Obboleettii keenyas waaqayyoon harka diinaa keessaa ishii haa fuudhu ishii haa baasu. Waaqayyoon nagaa guutuu fayyaa guutuudhaan maatii ishiitti aragalchuu kichuu tana bade homaayyuu hin dubbattu dhugaa rabbi badee garaana nyaatte dhugaa waaqayyoo akka biyya kanatti garaana nyaatte badee anaa nyaatu sareetu badee bucheetii biyya ormaa keessatti haati ishii yoo tana rarraa ta'e bara wayyoo nan nyaadhantu nama nyaatti biyya ormaa keessatti nyaatamte maal haadhato maaliif booyyummaa tanaa yoo biyya jiraatanoo hadha biyya ormaa keessatti dararamuurra hiyyummaa ofiitiin biyya ormaa keessatti biyya keessa jiraachuu wash haadhoo koo waaqayyo si hojii haa ta'u haadhoo koo rabbi baay'ee tokko garaana nyaatte obboleettiin keenya kun hedduu tokko maas hin beektu badee sajjutteetuma teechi bilbilallee hin qabdu mucayyoon kun. Akkanatti kun ijoolleen hin tumti madaamin isheetis hin tumte jechuudha. Nyaata hin qabdu kasaniin booda milaalaa rabbi garaa nama nyaata. Waaqayyo si hojii haa ta'u haadhoo koo. Baay'ee nama guba dhugaa kan ishee kun nama guba dhugaa rabbi. Garaana nyaatte dhugaa rabbi akka biyya kanatti garaana nyaatte. Obboleettii koo waaqayyo si hojii haa ta'u. Yaa jireenya lafa kanaa dhugaa rabbi nu gubdee bar. Nu gubdee jireenya addunyaa tanaa nu gubdee. Ijoollee keenya bobeechite rabbi naa nyaatu biyya ormaa keessatti ijoolleen keenya gubatte nu jala. Allakka allaatti itti faffacaanee har'a biyya ormaa keessatti har'a nama nu dubbatu dhabne jechuudha. Waaqayyo nu faa dubbatu malee nu waaqayyo qabna waaqayyo nu haa mirmatu. Waaqayyo si faana ta'u obboleettii koo waaqayyo nagaadhaan biyyatti si haa galchu yookiin maatii keetitti dhugaa hedduu garaa nama nyaatti nama guba dhugaa rabbi gubanni rabbi.